lammaffaa mootota boqonnaa 7 lakkoofsa 3. Karra mandarichaa dura namoota dhukkuba lamxii qaban 4tu ture. Isaan walii isaaniitiin maaliif amma dhumnutti as teenya? Nuyi gara mandarichaa hin dhaqnaa yoo jenne achi beelli waan jiruuf hin dhumna. Yoo asitti amnes hin dhumna. Waan ta'eef yoo nu baraaran hin jiraanna, yoo nu ajjeesanis hin dhumna. Kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqnee of hin kenninaa jedhan. Gara buufata Sooriyaa dhaquudhaaf dimimmisa galgalaa hin kaan yeroo daarii buufata Sooriyaa ga'an garuu namni tokkollee achi hin turre. Gaafa Waaqayyo si geggeessu mata duree irratti dubbadha. Gaafa Waaqayyo si geggeessu mallattoo gaaffiiti. Mata dureen kun gaaleedha. Gaalee jechuun afaan Oromoo keessaatti malee gaalee dhemee caafamee hin jiru as keessa. Gaaleen afaan Oromoo irra waan jecha wayii dubbatee kan hin xumuramne rarraa jechuudha. Gaafa Waaqayyo si geggeessu kan irratti dubbadha. Geggeessaa namaaf geggeessaan Waaqayyo garaagarummaa guddaa akka qabdu otuu isin gaafanne namni ragaa naa ba'u meeqa jira as keessa? Namni ragaa naa ba'u namni na geggeessee fide asin nagee na jalaa badee gaafan biyya jiru na dawwalee na waamee asitti na jalaa callisee geggeessaa namaati. Gaafa iddoo akkasii ture namni dawwalee na waamee rakkoo akkasitti sin gargaara naan jedhe si wajjinan jira naan jedhee na fuudhee ka'eetti iddoon taa'itti na gatee bade namni dheeboo as keessa baay'eedha. Geggeessaa Waaqayyoon immoo dubbadha. Kutaa nama dubbadhu kuni namoota lamxii qaban 4. Lammaffaa raajii Elsaa'i. Sadaffaa mootii Ben Adaad, mootota Abinaadaab, mootota durii, mootota 2 wantoota tokko kaasee isinitti hima. Jarri kun lamxiidha. Warri haasaa ammaa kana haasaan lamxiidha. Lamxii jechuun akka kakuu moofaa keessatti, akka seerichaatti, waldaatti siqan, uummatatti siqan, afuushatti siqan, qophaa adda ba'u. Bara kakuu moofaa keessatti namni tokko roobbiidha. Seera Lewwotaa qe'ee olaaltan roobbii namni tokko roobbii yoo qabaate roobbii beektu miti. Dhanna namaa kan quncisan. Dhanna namaa irratti ba'a. Namni tokko roobbii yoo dhanna isaarra iraade dhaqee luba ofa ilaalchisuudha. Luba gaafa of ilaalchisu roobbiin sun ballachaa gogaa sana quncisaa deema yoo ta'e lamxii waan ta'eef namni sun cubbamaa keessa isa dhumaati. Dheekkamsi Waaqayyo irraa waan jiruuf uummata keessaa ba'u. Seera kun. Jarri kun lamxaa'ota akka isaan ta'an lubaan adda ba'e. Lubni kakuu moofaa kan inni ta'uuf cubbamaa qulqulleessuuf otoo hin taane cubbamaa adda baasuudhaaf ta'a. Lubni kakuu haaraa Yesuus Kiristoos gaafa ta'u lafa kanarra kan inni dhufeef cubbamaa uummata keessa ala baasuuf otoo hin taane cubbamaa gara waldaa kiristaanaatti achi fiduudhaaf dhufe. Kakuu moofaa gaafa lallabu jarri sun kakuu moofaan gaaddidaa'ee waan dhufeef jarri waan namaan hubatamu. Haaraan garuu ifa ba'ee qaama uffatee dhufe. Lubni kakuu moofaa keessatti namni tokko rakkoo yoo qabaate, namni tokko cubbuu yoo qabaate, waggaatti ta'u, ji'atti ta'u, kaffaltii wayitiin yookiin hoolaa geessee yookiin waan ta'e geesseetiif yaada garaa geeddarachiisan kadhataaf. Lamxii garuu mana dudduubatti rifeerii godha. Waldaa dudduubatti, mana namaa dudduubatti uummatatti siqin jedha. Sababni isaa dheekkamsi Waaqayyoo irra waan jiruuf lamxaan waan jedhamaniif seerra keetti ka'a. Jarri kun sababa lamxii kanaatiif uummata keessa ba'anii taa'u. Amma kana gaafan dubbadhu jarri kun hin jira nama lubbuudhaan erga du'an turan. Waa'ee jara kanaa kan hin lallabu. Lamxaa'onni kun tajaajila isaanii fixanii sokkaniif. Sagaleen kun kallattiidhumaan namni inni dubbatu nama haalaan gatame mana duubattaaf. Nama haalaan gatame jireenyaan bizinesiin tajaajilaan nama keessaa ba'ee qophaa jiru. Nama akkasiitiif Waaqayyo bara fiduudhaaf ganama kana ergaa kana dubbatu. Harka kee daftee diriirsiidhaaf. Karaa namni hin eegne lafaa si kaasuudhaaf yeroon si ga'aa jiraa jedha Waaqayyo. Kun gaafa ta'u beelli guddaan biyya sanatti dhufu. Beelli guddaan biyya sanatti dhufurraan kan ka'e namoonni lamxaan kun Waaqayyo karaa isaanii biyya sana quubsuu barbaade. Mee macaafa qulqulluu kana baafadhaa. Samaariyaan
warra Sooriyaatiin marfamte. Baras warri Sooriyaa Samaariyaa waan marsaniif biyyi sun biyya kakuu Waaqayyoo eegdudha. Samaariyaan garuu sagalee dhageessee utuu jirtuu biyya sana keessa bokkaa waan badee fi gogiinsaa fi beela guddaa bu'e biyya sanatti. Gogiif beelli waan biyya sanatti bu'eef Waaqayyo biyya sana deebi'ee yaadachuu barbaade. Yeroo sana keessatti raajiin Elsaa'i ka'eera. Ka'ee reefu tajaajila jalqabee bishaan addaa sana mi'eessee xiqqoo reefu achi darbe. Kun otuu hin dhumin erga tajaajila kana fixee beelli dhufe biyyatti. Sababa inni raajii ta'eef mootiin biyya sana bulchu Elsaa'iin jibbe. Sababni isaa waanan mana keessatti haasa'u diinqa taa'ee argaa. Mana keessa taa'ee waan nuyi haasa'u information keenya qaba waan jedhuuf ajjeesuudhaaf barbaada. Barri sun bara hadhaadha. Bara udaanni gugee gatii baasa. Bara mangaagaan harree barbaacha guddaa argata. Gatamaadha. Bara namni waan gatamaatti gatii godhee barbaada. Bara akkasii ture. Tarii ammas ga'uu baatu namni keenya amma beela keessa ba'e udaan gugee hin barbaanne malee beelli sun xinnoo matta deemaa jiraatti fakkaata biyya keenya kana keetti. Isoo dhuguma namni tokko udaan gugee nyaanne malee beelli ni keeru hamaadha. Mangaagaa harree hin barbaanne malee biyya na keetti namni waan nyaatu dhabee rakkataa jira baay'ee. Ganama kana garuu waan dubbachuu jedhan sagaleen jiraanna namaa miti. Bara Waaqayyo si jalaa calluma jedhu yaadda ibooy. Waaqayyo cal jedhenna waa'ee kee dhuguma booy. Waaqayyo dubbataa jira taanaan garuu otuu beeloftu gammadaa deem. Waaqayyo waa'ee kee haasaa jira taanaan otuu harki kee duwwaa jiru gammadaa deem. Sababni isaa sagalee uumuu danda'a. Sagaleen jiraachisuu danda'a. Sagalee seenaa geeddaruu danda'a. Ergaa kan harka kee godha fudhatti dubbadhu ani yaadda'u jedhe. Otuun beela'u sagaleen qaba. Sagalee otuun qabu yoo rakkadhayyuu nan amana. Haalli koo hin geeddarama. Birriin nabe sagaleen qaba jedha. Inni kakuu qabuuf inni birrii qabu adda adda garaagarummaa isaanii. Abbaan birriin fixa abbaan kakuu garuu itti fufa. Abbaan kaasii qabu fixa hoteelatti fixa makiinaa bitee fixa baabura isaa waan tokko tokko godhee fixuu danda'a. Inni sagalee qabu inni kakuu qabu garuu itti fufa. Biyya Itoophiyaa biyya Oromiyaa kana keessatti jireenyaan warra itti fufanis itti tajaajilaan itti fufuu warra danda'anis itti nagadaan itti fufuu warra danda'anis itti warra birrii qaban otoo hin taane warra kakuu qabanidha. Quba kee akka godhe itti fufadhe iyyite. Kana boolonni moo ajaa'ibatti hagana jarri kun waan lamxaaniif nama duubatti isaan gate malee Waaqayyoon miti. Ishii kan addunyaa baasa kan si gate nama malee Waaqayyoon miti. Yaadi Waaqayyoo Waaqayyoo lafati teessutti iddoo rakkachaa jirtutti yaa ijaansi ilaalee yaadansi qaba. Yaadansi qabuun sammuu yeroo wayii eega si kaasuudhaaf achi si fuudhuudhaaf seenaa sana geeddaruudhaaf waa eega. Hin ariifatu akka nama suutetti. Ejjennaan isaa tokkittiin garuu niwukileer boombiin addunyaan kun sodaattu gara sodaachisaadha. Miilli Yesuus ejjennaan Yesuus faanni Yesuus gara keetti gaafa qajeelu waduu naannoo keetti sirratti ka'e sana caalaan jedhe. Faanni Yesuus tokkitti ejjetee gaafa gara keetti ka'u sodaachiftoonni naannoo keetii birratanii sobu. Kanaaf birriirra sagalee caalaan jedhe. Namarra sagalee caalaan jedhe. Hin caala jedhamee yaati. Bala wirra deebi'e ammayyuu hin caala sagalee. Gaafa Waaqayyo si geggeessu kophaa fakkaata garuu ergamoota kumaatama si duukaa jira. Gaafa namni si duukaa jiru baay'ee hin abdatin. Gaafa namni baay'ee si deeggaru baay'ee hin gammadin. Sababni isaa deeggartoonni kee kumaatamni diina kee ta'anii sitti galagaluu danda'u. Yesuus garuu callisee waan sirraa fagaate fakkaate tokkichi isaa diina kumaatama gidduutti fira kee caala. Dilamba sangilaba garjaa 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 inni caalakko an kanaafan hundumaa dhiisee isatti guurradhe.
mi'a tokko bakkeedhaan qaban. Isumatti gurradheen. Gurradhaa isinis. Namni tokko gaafa mana geeddaruun shakka. Waa muraasa achi kaayisa tokko immoo guuree dhaqa. Gaafa Yesuus bira dhuftanii bakkeetti inni isin hawa gurradhaa qotta. Hin caalanni waan ta'eef. Libaas. Ergaan kun baras Elsaa'i ergaa baatee rakkata. Warri lamxaan kun immoo dhugaa baatanii rakkatu. Sagalee baatanii rakkatu. Mootiin biyya bulchu kun immoo sababa waan nyaatu dhabeef aarii guddaa qaba. Kan isin ajaa'ibu dubartiin tokko fiigaa gara isaatti hidhatte. Eewutti mootii biyya bulchutti. Mootiin biyya bulchu kun biyya duukaa beele. Mootiin beele jechuun kolfaam qaaniidha bakka. Jechuun hadhaa keessa isa dhumaa xiggiirraru hadhaa keessa xiggiirrara gara xiggiitti hadhaa'u keessa darbee jireenyi namatti bita galuu keessa darbee xiggiirraru walakkaa miti isa dhumaa bara mootiin gadi ba'ee dhaqee mangaagaa harree barbaadu bakkee keessa bara akkasiiti. Bara mootiin barcumarraa bu'ee udaan gugee mandara kee yaafatudha. Bara ulfaataadha baay'ee barichi. Dubartiin tokko fiigaa gara isaatti yaa mootiitti ilman qaba jette. Dubartiin sun akkas kan isheen jetteef ilma ishee dhoffattee dhatte. Ilma ishee dhoksitee mootii kana biratte. Yaa mootii beelli nu ajjeeseera. Baay'ee rakkoo keessa jira. Mangaagaan harree hin jiru. Midhaan erga bade silaa ture akka biyyaatti. Udaan gugeen jiru. Gugee biyyarraa bade ta'ee wanta ulfaataadha. Bara namni kosii dhabu. Dhabuu keessa ba'ee kosii dhaba namni tokko tokko. Rakkachuu keessa ba'ee waggatamaa wayi caccabaa wayi bakkee irraa dhaba. Baga dhabe. Ribaa alladii saakira habadiyaas. Isa xixinnoo kana baga dhabde mana kee fuulduratu gombisaadha. Gombisaa ulfinaa gombisaa eebba balbala kee fuuldura dhaabate. Kanaaf caccabaa si dhoowwate Waaqayyo. Caccabaa sirraa ari'uunsaa fayyaa mana keetti ari'aa jira. Caccabaa mana keerraa dhiibuunsaa si beelessuunsaa si rakkisuunsaa balbala sitti cufuunsaatti keessatti si ajjeesuudhaan miti. Achi keessaa si baasee kophaa si nyaachisuu otuun tana biyyaa wajjin si dhaalchisuudhaaf. Rakkoo guddaa ta'e beela guddaarraan kan kee nam fixaa dafee obboloo tokko wanni kun dhumu. Beela guddaarraan kan kee lamxaa'onni kun akkeedhan tokko beelaa irraa sitti. Rakkoo keessa jira. Baay'ee rakkannee waan jirruuf yoo asitti amnes hin duunu. Maaliin? Beelaan. Dhannee warra Sooriyaa kanatti harka yoo laannes hin duunu. Asitti amne badduu ba'u keenyarraa. Erga asitti amne iddoo ergate. Erga achi dhanne iddoo ergate. Teenyee duurra deemnee duunaa jedhan. Nama si bira jiru teesseen duwinii jedhani. Yoo duute illee otu sochootu wayyaa jedha. Otu hojjettu wayyaa jedha. Otu dhamaatu wayyaa jedha. Gaafa kan keen ta'u seexanni chaappaa baateeti kooti jissee balbala kee dhaabata. Gaafa kan ta'u na chaappaatti si rukutuudhaaf wayyoo defer nama 12 irraa jiraati. Kan keen ta'u kan jedhe diinaa intaa jedhe Waaqayyo. Dilaas bidaas suppaariyaa harka kee dheeressi hintaa kan koo jedhiraati. Bala hurra deebi ammayyoo. Asitti amnee dur achi wadannee duunaa jedhan lafti isaan naqaa jiran ikkoo lafa loltuun jirudha. Lamti ofitti butan tokko dhukkubsatoodha. Jarri kun lamxaa'oodha. Waraanatti siquu hin danda'an. Bakka isaan naqan dhaqaa jiran annee duun iddoo isaan jedhaa jirani warqee jira. Garbuu jira. Kuuseerti jarri walitti kuusaniiru. Garbuu kanarraa saamanii walitti kuusanii warqii kana kuusanii jiru. Kaa innan na lafti isaan iddoo warqeeti. Yoo duute illee iddoo gaashaa dhaqiidhu. Yoo masitti badate illee lafa hiriyaan kee ga'e iddoo waa jiru nan gaagin asumatti andoon jedhu maqaa maa ergaan kunii kennime erga kee laatiisaayi asitti hin duutu iddoo gaarii tansi keessa dhageessu. Miila kee lafatti dhaayiti miilli koo hin deemaa jedhe. Asitti hin du'u jedhi. Nan deemaa jedhi. Lafa eebbaan ga'aa jedhi. Qaddamee abaan jedhi
Dhannee duunaa jedhan bakka. Jara kan tuttuqaa jiru koo kan namileessaa jiru hafuura qulqulluudha. Kaasi deemi. Wayi deemsi godhataanaani kadhadhu malee wanticha adda baase malee hin ciisi. Ila hin rafin. Socho'i si godhataanaan waan dhufaa jira. Hin deemnaadhaan gaafachii kaani balbal dura taa'u bar gatamanii kaanee ol baana olitti baanaa jedhan. Gaafa baan Waaqayyootu daqiiqaatti ejjennaa miilla isaanii konkolaataatti geeddare. Ejjennaa miilla isaanii sokossaa fardeenitti geeddare. Gaafa jarri lafti namna forachi socho'uu qaatu jellafata. Wandii kan wayi gamaro tokkaara fakkaata. Matireezi wayi gadi qaban waan godhan fakkaata. Sochii guddaa ta'e. Mee yaadaan hin badin. Dhaggeeffadhaa. Sochii guddaa ta'e. Waaqayyootu ejjennaa lamxii tokko konkolaataatti geeddare. Jarri nama afur akkaataa isaan itti deeman garuu lafa raasa. Gaafa Waaqayyoo si geggeessu harka duwwaa baatee boojuu gootee galta. Si deebisaan jira madarichi. Gaafa Waaqayyoo si geggeessu dhattee duuta fakkaata garuu dhattee jiraata. Gaafa Waaqayyoo si geggeessu taatee salphatta fakkaata garuu taatee dhuma milkoofta. Sagalee kana kan nagaa jirtu hin amatta yoo ta'e iddoo deemaa jirtu kanatti salphatu hin ulfaatta. Dirree deemaa jirtu kanatti salphatu hin ulfaatta. Immoo dilaas right. Nama siroo bitaa mirgatti harka qabi lafti deemaa jirtu waan salphatu fakkaata garuu ulfina jiraanaa jedhani. Balo kanuma jennee yoo gallenga akko jadi tinaa min salphatu ulfaataa jedhani. Lafatti seexanni salphina sii qotee boolla salphinaa sii qotee kiyyoo salphinaa sii ka'ee si eegaa jiru sanatti mee ulfaattee deebita. Harka duwwaa baata boojuu guurtee galta. Kaanii salphachuun kaanii milkaa'ina dhabuun harka duwwaa ba'uu miti. Akkeetti hin hiikkatina. Yoon harka koo duwwaa ba'e salphadhee galan jedhina. Salphachuun harka duwwaa ba'uu miti. Salphinni guddaan sagalee malee ba'uudha. Utuu waan dhagahin ba'uudha. Boorsaa duwwaa taate harka duwwaa taate sagalee qabda tana deemi. Wayyoo waay. Abiraamiin ikkoo manarraa ari'e. Maatii gidduudhaa baase. Fira gidduudhaa baase. Harka isaa duwwaa gaafa inni ba'u nama guddaa ta'ee gale. Iddoo qomaa jirtu kanatti ulfaattee galta jedhe Yesuus. Lafa qomaa jirtu kanatti ulfaattee galta. Iji maraatti ulfaattee gala jedhe maaloo. Balaa irra deebi'e ammayyoo. Heera sirraatti maqaa Yesuus. Gombisaa Dilbaanoo. Nama si biratti galagaliiti. Waanan salphadhee galu sitti fakkaatin jedhaani. Isa callu madee taa'u sana muudii hanqaaruu isaa naa godhe. Ergaa kanatti naa waan salphattee galtu sitti fakkaatin jedhaani. Harki duwwaan kun hin guutaa jedhaani. Manni duwwaa kun hin guutaa jedhaani. Balballi kee fayyinaan manni kee galataa nama hoggaafama. Gaafa isaan achi kan sochiitte Waaqayyo ko mootii fuudheetti mootii yoo isaaf hojjechuu baate bara mootiin tole isaa jechuu dide lamxii kaasee ittiin hojjeta Waaqayyo. Bara inni suufii qabu dide isa carqii ciccitaa uffatuun hojjeta Waaqayyo. Maal filannoo isaatu maal godhe? Maal si gahe? Waan barbaade uffatu maal si gahe? Waaqayyootu filate taanaan hin filate. Gaafa sana cika madeemti kajan annee nyaatam najjaaru lafa isaan dhaqaa jiran sanatti nyaata mootuun taana nyaata ta'e gaa jiraamu sannii maadha san madeemti jira lamti anna ishee hokkachaa cidhannee maduuna gaa erga kaanee asitti hafu kan jechaa Waaqayyo miilla isaanii geeddareera. Wayyoo sii galaan jiru siifoo har'aa jalqabee karaatti deemturatti miilla kee geeddareera. Miilla keetti bittaa hidhamu yoo miilla keetti dibannaa hidhamu yoo faachoosi biyya kana maqaa Yesuus. Mandara diinaa faachoosi maqaa Yesuus. Mandara xiqqoolaa faachoosi maqaa Yesuus.
sooryaa jedhe maayini sokorsaatu jira maayini konkolaataa dhufaa jira maayini fardeentu dhufaa jira asiitu warra Samaariyaatu nutti bitee loltoota nutti bitee nu ficcisiisuudhaaf jedhu dafa farda sitti dhiisa harree naaf tosi warqee naaf naanni kun haafu lubbuu keenya duwwaa baafannaa fiigaa jedhan lamxii goodaa dhufaa jira gaafa tasii kaatu eebba kee irraa diina si ari'eef gaafa tasii sochii jalqabdu gaafa tasii nagadee jalqabdu gaafa tasii barumsa jalqabdu gaafa tasii hojii eegaltu diina kee irraa si ari'ee harka kee facaasi irraa na ari'eera jedhi malu bala irra deebi ammayyoo fiigaadhan anjilaa zaaniyaa waaqayyo jaarsa dadhabe jaarsi dadhabde dargaggeessa akka jaarsaa dadhabeefi cimaa eebbarra jiru sanarraa kurkursaaf inka fiiga ersee moraajii tokko raajii ilsee eessa taa'e mana keessatti ajjeefamuu jedhu kee taa'e raajii maarraa jabeettu biyya kanan quusedha waaqayyo nama beelaaruun akkeedha biyya kanan quusaa borgana ganamaan jarri immoo galgalaan kaatila dhaggeeffadha warri lamxii galgala dhibismisaan kaan borganama karra Samaariyaa fuuldura isheetti daakuu ba'ees isa daanoon nyaate miti ba'ees mee ba'eessadha midhaan nyaatamaa miti daakuu ba'eessa gurguramaa inni barbaade kiiloo 15 abbaan amma barbaade fudhataa jedhee raajii loltuun tokko kan mootichaa jira utuu waaqayyotti sabantii waa qabane kun hin ta'u in argita garuu hin nyaattu chaappaadhaan dil godhee darbe namichi hangafa jisee achi galgale akkamitti ta'asaa mootitti akkeetti dubbatamaan bara waaqayyo dubbadhu si jedhu ko guddaatti achi olaa softa bara waaqayyo haasa'e siin jedhu amma namuma kamtuyyuu si deebinis jedha dubbadhu siin jedhee afaan kee dhibeennaan mootototti achi olaa softa sirrii miti jette baay'ee maaltu dhufaa borganama akkasu taanaan hin ta'u tu waaqayyotti sabantii waa qaban namni akkeedu jira waldaa keessa otuu waaqayyotti sabantii waa qabani kun hin ta'u ija keetiin argita garuu jaattu jarri lamxiin gaafa Samaariyaatti ol galtu akka ol galanii mana nyaataatti ol galan dhugaa waaqayyotti mana taasirra gaafuma ol galan mana nyaataatti ol galan nyaata isaanii beeloo isaanii ta'u balbal dura ture ila gashaniiti nama beelaadha ka namni beelaan akkasitti amma qabutti isaatiin itti tura jala gashanii mati nyaata min dhuganiit bishaan sanii irratti gadhiisanii warqee isa ciccimaa dhoffatanii dursa isa miidhameef kenna waaqayyo wayyoo asii galaan jiru dursa isa madaa'eef kenna waaqayyo hangafa isa miidhamaa wallaana waaqayyo mee isa iyyisiisatuun tana isa iyyaaru dhaga waaqayyo mee isa dabarsee kennatuun tana isa kennamee jiru dhaga jarri kun beeloodha dura nyaatanii mi'a gaggaachaa harka dhoffatanii booda dhanneem naadhaan eewutti mootiin immoo mandara kee adeemee udaan gugee barbaadaa borcumarraa bu'e dhanneetti naadhaan nu nama nan jedhe tokko kun ikkoo guyyaan kun guyyaa misiraachoo himanii dha isaan tokko giyaa guyyaan kun guyyaatti misiraachoo himuudha hinnan nama leedha fiiganii gaafa mootii bira ga'an warri Sooriyaa eebba keenya ukkaamsanii kan jiran achi hin jiran jedhe ila himee geeffadhaa jarri iddoo eebbaa sanarra lafa midhaaniitti siqanii yeroon hidhanneechi walitti namni nutti namanii nu ajjeesuudhaafiti dhokataniiru hin amanu jedhe nama keessi ilaalchis hin jiran iddoo eebba keetii diinni hin jiru kan jiru eebba duwwaadhaan kanaan dura kontirool godhanii turani waaqayyotu raarii amma akka durii mitiiti kan jedhu wayyoo harka kee kenna namaaf kutatee taaru raatiirraati kai adeemee eebba keerraa diinni ari'ameera
harka kee akkas godhi ta'een adeema jedhame eebba korraa dinna ari'ameera. Gaafa nama shan filaa jedhe dafaati ati farda yaada ati konkolaataa dhaqaati ilaala gaafa fiiganii dhaqanii ati hin jiramtu kan jiru daakuu jira garbuu jira warqii jira uffata jira cheekii goonadhanii daandiirra fiigaa darban hamma laga Yordaanositti gaafa gadi fiiganii naasuudhaan isaan cabqii bubuusaa deemantu karaarra hin jiran jedhe gubbadaniiru. Dafar kakka ol qaba. Inni sitti falmaa jiru hin jiru. Akka hin jirreetti irraa si ari'eera Waaqayyo. Lafa keetti kan falmaa jiru, hojii keetti kan falmaa jiru, daldala keetti kan falmaa jiru, nagada keetti kan falmaa jiru. Naasisuu Waaqayyootu irraa si oofe. Naasisuu Waaqayyoo irraa si oofe. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Dari zabiladi anagabu. Binas kupari adinetia. Ribadi asupari batari alibo. Risabina hadi alibo. Yeti mtoto koskete se irasi ariye. Jere dergageto koskete irasi ariye. Hinjiran jere. Debiye gaafa dhaqani. Waa hundumtu sirna qaba. Mooticha akka godhe namticha sangafa ajajaa dhibbaa sana otuu Waaqayyotti sabantii waa qabane kun hin ta'u seede eegduu godhe balbalicha irratti atas dhaabadhu jedhe dadhabaa naman immoo ola galu jedhe atas dhaabadhuuti toora tooraan ol gaggashe namni beelaadhumaa isaati waan ta'eef gaafa namtichi baarrii irra dhaabatu jeerri toora maalii eegure beelaadhu jedhanii mottu olitti duudame walduukaa gidduutti namticha irra ejjetanii muccuu godhanii ajjeesanii irra darbanii nyaata jalqaban. Inni nama hin du'e kan namani garuu nyaata. Biyya kana keetti kanatti abbaan amantiin nyaata inni namanni garuu hin du'a. Inni namane kakuutti milkaa inni namanne garuu dhiisee galaan jedhu. Kan warqa qeerroo godhaa Waaqayyoodha.